guddataa deeme osoo har'a boru osoo jettu waa harkaa dhabaaf yoo guyyuma argadhe dhaqa osoo jettu gaafa kaan immoo dhibeen sitti hammaataa dhufa. An ammoo ammaan har'a turee jira. Baatii sadii jechuun kaan ammoo osuma dhukkuboo akkasumatti bakka jechuun nam tokko tokko akkasii gammadu jira. Minuma kana ofitti hin gammachiisudha giddimaan kolfee taphadha malee narra turee jira. والله ربي سيعفيسو ربي سيعفيسو أما جاستو جرن جرتو جاتشومي أنا موجود رنجرون باتي سديكي زرابر سو مدي بي كنا هندكا بياتو والله كيلو سديكا نسي نيات لبون نيات كنا دونرا ديبيا صدقاين كني نامن خياني مراتاني ديبي سوفي داغيفا داغيفتين كني نامن خياني مراتا حقي سنيما أكاونتي رجال شتانيف يوغرغارو بربادن أم بيا بكان جراني لين غايو مراتي هندي بيسوف أكو ماني سينما يو حق أورو يو حق سب أورو متاتي ماري إسني تنقل ده والله يو كان تاني لي ركون كابو guys warri giftii qabdanillee kanuun dandeessan it's okay beekan isninja nama haqa nama barbaadu miti dhagay roobsan amma biyya galuun barbaadu jechuu achumatti yaalamuu barbaaddaami ana sitti yoo yaala argadde amma amma gisee tokko haga galuu hin gala jedhee yaadee ture beeta amma dhibeen kun imboo akkanumatti maneedhaa keessisan keessatti yaala argachuu hin danda'u sii gale yoo ammoo mootummatti harka kennadhee galuudhaaf waan mallaqa ittiin galus hin qabu. Okay, amma nuti akkas galchuu barbaadda moo achumatti yaalamuu barbaadda? Asitti yaalamee yoo asitti yaallu kun kawaan yaani yaalamuu dadhabu taate gara biyyaan gala. Dura dhaqee waanuma kana waanuma dhibee kiyyaa kana yoo laala dheete. yaa guys akkuma dhageessanitti ka roobsan komeediidhaan beena ani dhiifama si godhee jira ka amma dura na arrabsteellee namni kenna akka dhibeeta dhibee kan kee kana waa anamma kun dhibeen kun amma nattaa deebi'u malee ammaa miti qaqqabu sii gale waggaa 3 akkas ga'ee jira. nama tu sitti rifatee nama tokkas ta'e namni rifachuu qalbii namaa kun badduudhaan beeytaa roobsanii maaltu jira ni beeytaa miidiyaa kanarrallee dhiifamaa si durallee miidiyaa kanarra tureetin jira maybe narra beekumsa qabaachuu dandeessa garuu akkaataan miidiyaa kanarratti waan tureef waan keessaa siimu tokko ilmi namaa kuni ati amma komeedii goota dhugaa dubbachuudhaaf anamma gaafa na arrabsan sitti naarre dhugaa dubbachuu maaliif ennaan ijoolleen teenyaniin beekan arrab gisee nu arrabsan fooloo maaf bakka beekamtumaaf malee namallee jibbaa qabaataniiti miti jee waan furadhuuf ani ormi yoo na arrabsee na aarsa malee oromoon na aarsitu si galee qalbiin namaatuun akkamii badduudha ni beeytaa namni kun tokko tokko arraban feenee jira waan takka yoo ittiin kanuma bakka nama abaarufaatu jira si galee qalbiin namaatuuni Rasul sallallahu alaihi wasallam qalbii nama ofirraa eegaa jira si galee hedduu badduudha qalbiin nama soo sanumaati qalbiin nama badduudha miti hin jenne barmaaki anamma maa inni beekta waggaa 3 duraan miidiyaa irrayyuu hin turre yeroo sanis na qubeetti din fayyisii galee gaaf sanillee warra kanatti na abaaree akkas ta'e kun falaasama jedhe abaarsaan namni nama dhukkubsu hin jiru namatti rifachuu yaalli nagarnu gen dhibeen ammoo nama arrabsite dheetiin kasitti dhufu soo akkas ta'e wayyaani qoftiin ani yaadni akka qoosaatitti nama waa jedha malee arraba akkasiisan illee keessa ba'ellee nama waa jedheen beeku. Hayyee amma achumatti yaalamuu barbaadda? Ana asumatti yaala argachuu barbaadan. Okay, amma waan itti mana yaalaa deemtu hin qabdu waan amma itti dheexee marmaraa gootu hin qabdu maallaqa. Marmara maali nyaadhee ta dhugu nama bira nyaadhee dhugu jira nama bira hin jira. Nama bira jirta? Mana namaatu hin jira mana qaba.
Guys, waan nama kofalchiisu miti. Amma namni tokko mucaan kun followers 800 qaba. Namni tokko yoo rakkanne as biratti dhufee rakkadhee takkiin immoo dhukkubsadhee hin jiru isin galee. Yoo wallahi namni useetuma lafaa ka'ee na dhukkubaa rakkadhee hin jiru. Namni amma akkatti follown isaa guguddatte hunfaan maqaa isaa eega isin galee. Dhuguma rabbiitiin isin jaabar. Wallahi anamma dhagaye anamma dubbii tana dubbachuuf illee barbaanne jechuun akka qaldiitti na fudhatareeti malee anamma akka reefsiin jedhe san guruu barbaadeeti. Yaani waan koyni xiqqoo irraan qaba haala sanii yoo ka achi baaftee isimu sanuu akka ta'e itti naa kennuu dandeetteedheeti inni beekta akka kennu. Malee ani rakkina kiyya dubbachuu illee fedhu oguma fedhe illee duraallee rakkataatumaan ture takkaa fuula namaallee dhaabbadhee maddeen beeku sii galee ofumaa jilbiifadhee akkasumatti kuutuqee keessaa ba'a malee. Roobsanii ilaal waan feetellee taatu baalageellee taatu gaariillee taatu ilma Oromooti sii galee atiin kun keenyaa ilma Oromooti namni ati dhukkubsattee gammadu tokkollee hin jiru dhukkubni kan kennu dhukkubsaa waan si gargaaruu qabnu si gargaara wallahi hangama kiyyaan si gargaara jeeti yaada uummanillee si gargaara haala akkaawuntii kan kee mijjeeffadhuuti. Waan mana yaalaa dheeyxee itti yaalamtu waan raashina itti bitattu hanqa fayyitutti waan dandeenyu si gargaara mijjeeffadhuuti haala kootu. Inshallah wallahi ana malal saw mali bi kanat mali torbe kana keessa dalagaa sadina gaafatanii turan dalagaa san deemu dadhabeeti yoo deemi guyyaa takka caala dalaguu hin danda'u ganama yoo deemi galgala irraa gal siigale yaa gal kana humna nama nubatu garaa kanaan yoo achi koonni si kennu irraa naamaatti dhiyaatee ture inshallah hundaafu rakkoon qabu kooyini kan kee asirratti naaf hin kennini kooyini kee asirratti naaf hin kenninaan wanta kallee achumaaniin anaatu si baasa keessaan dubbista itti aansuudhaan immoo akkaawuntii mijjeeffadhuuti yoo amma immoo haa qabaatu ta'e namni amma si galchoo jiraate si haa galchanii itti aansuudhaan immoo ni beeyta mucaan kun viidiyoo isaa keessa seenaa laala nama hojiiti ni hojjeta ture isin galee guyyaa keessaan immoo namni dhukkubsatee amma harka namarra jira akkuma itti dubbatu wallaalee saalfateeti gaayis akkas jechuun hunda keessanuu gizee hojii hojjetullee argitanii jettan viidiyoo waraabaa gizee hedduu takka fuula namaallee rabbiin na dhaabellee beekuun kaan miidiyaa irratti miti lafa irratti birrii takka nama hin gaafatu ufii kiyyaa takkaa muka bu'ee dalagadha sii galee. Ka hojjettu qoy khaylaarra waggaa meeqa turte dhiifama gaafis gaafate. Ani waggaa tokko as keessa jira sii galee waggaa tokko achi durallee baatii afurii mana ture dalagaa malee ijoollee bira ture yeroo sanillee achi baatii sadii dalagaa wayii argadhee deeme. Baatii sadii sanuu ka dalage laal qixxee wallaahi ufii yaalaa ture. Ufii yaalee ani haga tokko natti wayyaa'ee ture sii galee. Waan ol kaa'etteellee hin qabdu waan guduunfatteellee hin qabdu jechuumi. Birri asii garam kaa'atta haakimiin asii yeroo takka horeette birri meeqa sirraa fuuti. Biyya arabaa kanatti ni qaala. Ati amma Riyaad jirta? An amma Riyaad jira. Rabbi si haa fayyisu wallaahi. Amiin inshallah.